wadaruum yoom fala fide tokkummaan diina golate jaarsummaan amaninaa jarri sobaan nutti michuu dhaloonni waan hawwe qaba gabrummaaf diina nun bulchu. Jaarsummaan amaninaa maaliif jettee Oromoon jaarsan odaa jala taa'ee rakkina isaa furataa warroonni jedhanis ni jiru. Warroon immoo jaarsummaan yoo xiqqaate waggaa 50 rakkina fide yookiin immoo namoota hedduu dhabamsiise akka ta'e warri beekan hin hubatu gaarii jedhanii bira darbu. Warroonni garuu immoo jaarsummaatti amanan yookiin immoo warroota kaleessa jaarsummaan miidhe san warri hin beekne waa tokko tokko dubbatanii. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isinaa qaqqabu jenna. Tulluu baga nagaan dhufte. Hayyee isinirra galatooma baga nagaan na eegdanii. Artiin kun artii barbaaddeeti moo namoonni baay'een quuqama ibsachuuf gara artii dhufne kan jedhu jiru. Tasaa dhufne kan jedhu jiru. Wannu yookaan abbaa ta'e ilaallee kan jedhu jiru. Baay'eetu jira. Ati akkamiin itti yaaddetuma moo tasa waamamte? Ani waa'ee aartii gonkumaa yoo quban qabu ture. Ani osoon karaa aartii kanaa dhufuu baaddee waraanan ta'a ture. Waraana baay'een jaalladha. Gaafa waraana argee miira addaa wayiitu natti dhaga'ama. Wanti akka waraana ta'u na taasises immoo yaadannoo hin qaba. Wanta akkas kaka'umsa akkasii yookiin karaa qaama waraanatiin wanta narra gaheetu jira. Gaafa wanna hundaa bartu gaafa wanti hunduu sii galu magaalaa Finfinnee kana keessatti keessoo sirna darbe sirna wayyaanee keessatti gaafa uummanni keenya rakkoolee garaagaraa akkasitti baatee galuun haala rakkisaa ta'e san yeroo sanitti warroota dhakaa darbaa turedha. Isaan keessaa nama tokkooni mucaa dargaggeessa xiqqaadha yeroo sanii. Ergasii booda garuu warroota sirboota warraaqsaa akka ajaa'ibaatti sirbaa turan. Qabsoon dabareedha waan ta'eef qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufaa akka jedhasanii warroota sirboota warraaqsaa ajaa'ibaa dalagaa turan isaan irraa fakkeenya godhadhee sirboota warraaqsaa itti rakkoo saba kanaa waan natti dhaga'ame waan keessa kootti dhaga'ame haga ciisa si dhoowwu haga si boochisu dirrasi haga gaafa hoon dubbadhe natti furunaa haga jettu dirrasi akka dubbatu si taasisa. Achirraan kan ka'e gara sirboota warraaqsaa itti dhufe malee akkas ture. Malee aartiin wanta naga kaasee jira. Malee dura waanuma tokko aartii kana qubaayyuu hin qabu ture. Garuu guyyaa tokko wanna yaadadhu mana barumsaatti yeroo boqonnaa yeroo bireedii maal yeroo baanee qabxiin isinii qabama maal jedhanii barsiisonni yeroo sirbaanuun jedhanii nan sirba ture. Ati gara fuulduraatti weellisaa ta'uu qabda maal jedhee natti qoosa barsiisan keenya. Kuni maal jedhaa keessa kootti. Ani karoorri koo waan biraati. Waraana hoon argee yookiin poolisoota hoon argee dhaabbaddeen isaan laala. Ani akkas ta'uun qaba. Keessa gaafa meeshaa waraanaa nama militarii keessa jiru ta'uu barbaada. Isa qofa osoo hin taane waan nama akkasitti gaafa meeshaa waraanaa argee akkasitti qalbiin na dhaabbattu onneen na dhaabbattu waan isaan wallaale. Sirna san keessa sirba warraaqsaa tokko akkuma namoota kaanii sirba warraaqsaa tokko hojjetee turte 2011 waan akkasii. Moo jidduu sanatti natti fakkaata moo gizuma sanii nurraa yaasaa dulloota maqalee nu waliin taanu qeerroo walii galee waan akkasiiti. Yeroo san keessa akkasii akkasumatti immoo nurraa galanii waan akkasii. Sirbicha san yaadatta osoo irraa jennee dabarre. Hunda isaa yaadachuu hin dandeenye. Seensa isaa. YouTube irra jira miti? YouTube irra jira. Gulana editarri keenya wanti wajjin akka walitti fiduuf akka itti toludha. Nurraa yaasaa dulloota maqalee waliin taanu qeerroo walii galee silaa si jibbinee malitti teessaa waan akkasiiti yeroo waan ta'e dagadhee mooji malee waloloon isaa afaanti baay'ee waloloo bareedaa ture yeroo sanitti gurbaan kun maal jechoota akkanaa kana akkas wayyaanii deema kaadhee jiraachuuf baduuf maal jira hiriyoonni koo beektaa mucaa hiriyaa koo tokkotu jira
wajjiniin teenya ture. Ani amma kana booda karaarra si faana deemu meenaan jedhee natti qoosa. Na rukuchiisteedha. Waan akkasii. Walitti aansitee egaa ergasiis immoo sirboota babbareedoo hojjettee jirta waanuma warraaqsaa kanaan wal qabate. Hojii dukkana hin deemin dukkanni balaa baataa mirga saba keentu qinqeerrootti balaa taata isa jiru tokko. Hojii sanii yookaan karaa miidiyaa garaagaraa OMN, OBS, ONN dhaloota qeerroof qarree biratti kan na beeksise isa hojii sanii. Hojii sanii yeroo sanitti jechuudha bara 2012. Dukkana hin deemin irraa jennu xiqqoo ishee. Calqabni isaa geerarsa gabaabduu wayii qaba garuu gaafa gara shawaatti deemnu dukkana hin deemin kan jedhu kana. Geerarsuma san irraa ka'e maarri manta. Akkuma sitti tole garoota. Isuma tana wayyuu. Dukkana hin deemin laggee dukkanni balaa baata mirga saba keentu qeerrootti balaa taata. Dukkana hin deemin laggee dukkanni balaa baata mirga saba keentu dukkanni balaa baata mirga saba keentu qeerrootti balaa taata. Dukkana hin deemin laggee dukkanni balaa baata mirga saba keentu qeerrootti balaa taata. Dukkana hin deemin. Egaa dukkana hin deemin jechuun kan nama nyaatu osoo dukkana hin taane an dukkana keessa jiru. Hiika mataa ofii of danda'e qaba. Akkasitti itti fufnee gara gidduu hojii san kan dhaloota kana biratti yookaan qeerroof qarree biratti na baasee dheena mana. Maal jedhee lolee taaddee birroo seenaan kan dhalootatti galtuuf hin irru. Maal jedhee lolee waaqoo guutuu qeerroo hidhachiisi jarreen tuni silaa handuutu waan akkasiiti. Hojii sanaan amma irratti nan jaalladha. Dukkana hin deeminii kana keessa jira kun. Achi keessa jira. Yeroo tokko baniin dhaggeeffadha ofumaa kiyya. Kaka'umsa naa ta'e ergasii namoonni hedduun akkasitti ni eegne ture namoonni hedduun namoonni garaagaraa na dubbisanii jabaaddu hojiinis immoo akkasuma hojii bareedaadha. Kiliippiin isaatirra yeroo sanitti hammate kiliippii bareedaadha. Waggaa 4 dura Zaakir Abdallaatu waraabe. Akkasitti itti geenye akkasirraa kaanee agaarraatti. Namatti tola tokko lama jenneeti jaarsummaa bira ni geenya ammasitti garuu wantoota ati hojjette osoo hin kaasin hin dabarru jedhee tanaan dukkana booda dukkana boodas akkasuma ji'a 4 moo ji'a 5 booda yeroo san bara 2012 akka biyya kanaatti haalli cimaa dhufee namni hidhamuutti deebi'ee barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa keessatti ukkaanfamuun eegalame. Ji'a 4 moo ji'a 5 booda hin bariinetti deebi'e. Hin bariine. Ammas dukkanuma. Dukkanuma ammas. Duraan dukkana hin deemin. Ammas dukkanni jiniifne. Akkas taate wanti itti. Mee akkamii tureeyyuu hin bariineen kun? Hin bariineen calqabni isaa golaa baasaadha. Golaa baasaa eeguma bu'aa hin buusne jarri nu fixuu hin dhiisne garaan ni raawwata akka galee hin ciisne. Hin bariine maaluma nu wayyaa hin bariine rorrotu nu gafe hin bariine irree jabeeffadhu hin bariine jarri waluu dhabe hin bariine lakki walii gala hin bariine dhiiga lolaasina hin bariine barri baraan darba hin bariine lammin namaa sinaadha. Yeroo sanii yoo kan yaadattu ta'e warroomti aangorra jiranii akka Lammaa ta'ee Jawaar Dr. Abiy warroonni kun wallabdee yoomanii turan. Yoo kan yaadattu ta'e yeroo sana waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti haa galuu hin galuu mormii hedduu jaarsa achi ergame waan hedduu ta'aa ture yeroo sana. Garuu gidduutti uummanni rakkachaa ture. Garuu rakkoon gidduu calqaba ta'e malee hamma immoo san caala rakkachaa jira sabni keenya waan ta'eef jechuudha. Waan akkasiiti. Sirba kiyyan ammaa kana keessatti illee waan baay'ee wanti kaasti jira isa irraa dubbanna. Garanatti dhufnuma wanta fi jira gidduu kanatti. Gidduu kanatti sirba gidduu kanatti kan hojjetame jira. Garuu akka carraa ta'e YouTube irraa ka'ee hojicha garaan hin geenyes miti. Sana booda maalirra jirtuudhaan booda diroonidha. Ergasii waggaa tokko wayii booda immoo jaarsummaatti dhufne.
Jaarsummaa baay'ee YouTube keetu irratti gadhiiste. YouTube koo irratti hin gadhiise. YouTube keetu irratti gadhiiste. YouTube dura diroonni sunu YouTube koo irratti gallakkifame banamee. Garuu akkaataan viidiyoon itti hojjetamee fi wantoonni garaagaraa seerri YouTube hin eeyyamu natti fakkaate YouTube irraa ka'e. Ergasii immoo lammata immoo YouTube haaraa banee ammas kanuma irratti YouTube koo irratti fe'e. Amma achirra jira diroonichi YouTube kanarra jira. Jaarsummaan? Jaarsummaan jira. Okay, jaarsummaatu ka'ee jettaa? Diroonitu ka'e. Diroonitu ka'e. Jaarsummaan immoo birreef torbee baatii tokko. Jaarsummaan jira 1,100 wayii ilaalamee. Baay'ee deeme YouTube duwwaa irratti YouTube takkarraa kaabee gaafa irratti fe'amudha. Baay'ee ilaalame jaalatan agasiyyuu ni kilipii isaatirree cal jedheetuma hojii biraan harkaa qaba waan ta'eef akkasitti dalagee garuu quuqama warra galeef hin galaa fi maalirraa akka jirru maal keessa akka jirru sabni kun maal keessa akka jiru namoota hedduudhaaf galaaf jedhee yaada. Jaarsummaa haa jedhu malee tulluu achi keessatti seenaa gootota Oromoollee baay'ee kaasa. Achi keessatti akkana ni hubadhetti seenaan namoota baay'ee achi keessatti ni ka'a. Lakkoofsan qaban. Anatu dogoggoree moo sirba biraati irratti arge. Lakki achuma keessa. Seenaallee ni hammata waan actual waan amma jiru kanallee yookaan immoo dhimma gara lamaan hin jiru kanallee waan of keessatti qabu sirriitti waan ibsuudha. Mee isarraa immoo xiqqoo haasofna. Dhuguma hojii anuu akkasitti erga siinaa galee erga hojjedhee booda namoonni hedduun gaafa walaloo achi keessa san hiikatti godhanii karaa feesbuukiitiin fa'aa gadhiisanii ilaalaa ture fi koomentii alatti ilaalaa ture gootota hedduutu achi keessa jira. Gootonni wareegaman warroonni dhaloota kana mataa walitti qabuudhaaf mataa walitti nu qabuudhaaf akka nuti jiran nu jiraachisuudhaaf of kennan jechuudha. Taaddasaa Birruurraa kaasee maal siin jedha hagaa badoo dilgaasa haga agarii tulluu haga gootonni Oromoof gahee taphatan yoo xiqqaate namoonni 15 ol achi keessa jiran warroonni hafan hin jiru hunda hin goona hoo jenne immoo dhaqee hin deemnu nun gahu. Hin gahus baay'eedha jechuun warri biraatillee qooda jechuun artistoonni gaa baay'ee jira mitire lafaa dhufaanis jiru kan bubbulanis jiru waan san irratti hojjechuun baay'ee namatti tola. Gootonni Oromoo yoo riisarchiin yookaan immoo yoo qorannoon itti deemame baay'eetu jira kan dhokatanii seenan isaanii kan Ormi fudhatellee jira kan dhokatee hafe waan baay'ee jira. Jaarsummaa san irraa kaasnetti irratti deebinee haasofna jaarsummaa kana. Kaawwajinni hojichi itti yaadetu geerrarsaan jalqabaa. Taaddeessi daalchisee goonni goota dhalchee. Taaddeessi daalchisee goonni goota dhalchee naggasaanii. Taaddeessi daalchisee goonni goota dhalchee. Taaddeessi daalchisee goonni goota dhalchee naggasaanii du'ee dhaloota waadaa galchee. Taaddasaa Ilma Birruu ol jedhinu laalii akkatti jirru. Agarii Ilma Tulluu ol jedhinu laalii akkatti bullu. Saba aannan qicee deebuu nama baasu. Namaa fi waati isaa dhiigasaa lolaasu. Malumaaf dhamaasu dhiigasaa lolaasu. Dhuftee dubbiin barasii kan warra baalafaa. Saba goofittanii maaltu irraa faay. Akka agarii tulluu zinnaara dachaafachaa yartuu galaafatanii dhalootumaa naadachaa. Saba koo Oromoo saba biyyaaf kallachaa. Hin obsineefi malee tokkotu kuma galchaa gootatu goota dhalchaa tokkotu. Keessoo waa'ee sirba jaarsummaa kanarratti akkuma dura jettee namoonni hedduun jaarsummaa namani namaaliif jettee Oromoon jaarsan odaa jala taa'ee rakkina isaa furataa warroonni jedhanis ni jiru. Warroonni immoo jaarsummaan yoo xiqqaate waggaa 50
rakkina fide yookiin immoo namoota hedduu dhabamsiise akka ta'e warri beekan hin hubatu gaarii jedhanii bira darbu. Warroonni garuu immoo jaarsummaatti amanan yookiin immoo warroota kaleessa jaarsummaan miidhe san warri hin beekne waa tokko dubbatanii maaliif jette itti jaarsummaa Abishee Garbaa jaarsummaadhaanii waa'ee jaarsummaatiin kan harkisaa duubatti hidhamee Oromoon akka aadaa isaatti gaafa mana namaa seenu waan harkarraa qabu balbalarra kaawwatee seena waan ta'eef. Gaafa sanii waadaa walii galaniitiin araaramne jedhaniiti hin ganame jaarsummaadha isa attaallalee gaabbii nama quba isaa nyaatedha. Wayyaaniin erga dargii kufee booda nama akka Leencoo Lataa fa'aa hin araaramne jedhanii walii galanii gante. Kan dhabamsiiftee kun Shaabiyaatti harkaa bade. Kanaaf yani kana qalbeeffachiisufanii jetta. Kana qalbeeffachiifanii waa'ee abbaa lafaa achi keessa ni jira waa'ee gariitiin kan wal qabatu. Keessoo agarii tulluu achi keessatti bakkee afuruma akkasitti maqaa dha'e nama tokkotu agariin zarii keetii kan sirba tokko keessatti bakka hin jedhamas. Sirba tokko keessatti bakkee afuritti maqaa dhooftu agariin zarii keetiidhe. Yeroo tokko dhaloota gaafa namni tokko biyya kanaaf gahee taphatee darbee faarsitu akka waan fira ta'eetitti ilaalu. Warroonni akkanaa dhiifamarree naa godhi ilaalcha dadhabe godhaadha. Warroonni akkasiitu ilaalcha akkasii keessaa baanii gaariidha. Agarii tulluu maqaanu agariidha. Waan ta'eef agariin achi keessatti bakkee afur calqabni agarii ilma tulluu ol jeneraali akkatti bullu isa lammaffaa irratti waa'ee abbaa lafaatiin wal qabata waan ta'eef wanti amma ta'aa jiru bara darbe kana keessa horiin qeedhaa buqqee horiin ashuffeetti dhumee waa hedduutu ta'a. Dhuftee dubbiin barasii kan warra abbaa lafaa saba koo fixxanii maaltu raafa akka agarii tulluu zinnaara dachaafachaa yartuu galaafatanii dhaloota naa dachaadha. Agariin warra abbaa lafaa irratti qabsaa'e waan ta'eef. Isa sadaffaa irratti korombiin taaddee birruu kan agarii tulluu jabaadhaa jaallawwan koo gabrummaatti hin bulluudha. Bakkee sadaffaadha jechuudha sirba tokko keessatti. Afraffaan agarii yoo fannifamu yoom dhaloonni rifate sirni cubbuu darbuu danda'an kilaashii bitateedha. Agarii gaafa fannisanii dhaloota jilchuuf mitiire uummata walitti waamanii wadaroo korsiisan. Baazawii waa'ee agarii haasa'uun natti ulfaataa agarii fi wanti hojjetame tokko hin jiru. Waa'ee agarii yeroo san keessatti bara sanitti gosa jechuun galee fi oromummaan galee fi hiyyeessa akkamitti hin jiraanne jedhee galee fi kilaashii isaa fudhatee warroota akkasiisan irratti dalagatan kuffisuudhaaf waggaa 5 keessatti gahee akkasii taphachuu jechuun ani eenyu duqqisiifatta gootota Oromoo keessaa otoo naan jettee agarii tulluuti. Gaafa itti bannee ilaalla jechuudha. Bara sanitti ilaali yeroo sanitti nama sadarkaa oromummaan akkasitti galeefidha. Sadarkaa oromoon maaliif bo'aa jedhe. Sadarkaa oromoon amma yoomitti maaf hacuucama jedheedha. Sadarkaa oromoon amma yoomitti bitamee jiraata jedheedha. Sadarkaa oromoon amma yoomitti hojjetee dabarsee ormaaf kenna jedheedha. Soosaayitii keessa yookaan hawaasa keessa maaltu jira yookaan immoo quuqama maaltu jira. Quuqama sana akkamittiin baasuu qaba akkamittiin mul'isuu qaba agarsiistuudha artiin ishiinumtu. Lafaa kaatee neechistu. Qoladhuu jettaan karaa itti agarsiista. Kanarra yoo deemte kanatu furmaata. Argite? Kun akkasuma akkuma jiruttis ta'ee immoo dhimmi jaalalaa jira waan baay'eetu jira yeroo kaastu artii kee keessatti waan sitti mul'ate kaasta. Yeroo tokko immoo maaltu jira seetee seenaa keessatti keessumaayyuu warroota seenaa kana warroota seenaa hojjetan kana yeroo kaasu ni qeeqamtas immoo kan beekus immoo sirraa fudhata. Hin qeeqamtas hin jajamtas. Asirratti qorannoo diiteelii waan barbaachisu natti fakkaata waan kanarratti jechuun namoonni maqaan isaanii ka'anuyyuu eenyu fa'aadha. Dhaloonni kun warri isaan hin beekne jira miti. Osoo amma namoonni tokko waa'ee namoota baasanii dubbachuu baatanii waa'ee Balaa Zallaqaa fa'aa Oromoo ta'uusaa eenyutu beeka hatameetu maafaayyuu miti.
So kana sirriitti gadi qabanii irratti hojjechuun homaa cubbuu hin qabu. Har'a yoo si dura goran boru si galateeffatu. Dhugaadha. Kana wal qabatee taajjabbii akkamii fa'aa qabdaati? Taajjabbiin hin jiru. Kan namni akkuma ati jette nama wayiititu weellisaadha malee seenaa qorataa miti jedhe. Yaaduma beekta. Weellisaadha malee seenaa qorataa miti. Seenaa qorachuunis gaarii dheedhee yaada akka kootti. Sirbuu qofa osoo hin taane. Keessumaayyuu waa'ee seenaati irratti. Waa'ee seenaati irratti. Waa'ee seenaa wayiin waa'ee seenaa hojjetta taanani seenaa san dhalootaaf ta'a akkamitti irratti hundooftee yookiin namarree ilaalchistee hojjetta malee osoo seenaan sun eessa dhaqa dhaloota kana maal ta'a dhaloota kana maal fayyada hammam fayyada bareeda moo bushaara osoo hin jedhini ushettee hojjettaa. Kanaaf kun yaada dogongoraati. Kanaafuu irratti xiyyeeffachuun dirqama. Fakkeenyaaf gaafa gootota Oromoo akkasitti Taaddasaa Birruu irraa kaasnee amma Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Ilmoo Qilxuu, Adamsaaddoo jechuun hin beekne yaada. Nama Oromoo iccitii barsiisedha. Qabsoon Oromoo sirna san keessa gaafa yeroo bilbilli hin jirre xalayaadhaan gaafa quba wal qabaatan qabsoon Baalee Tuulamatti akkamitti akka ta'uu qabu Tuulamaa Baalee Harargeetti akkamitti akka ta'uu qabu iccitii waraqaa san baatee nama achii ka'ee gaafa Taaddasaa fa'aa Birruu bira geessuudhaaf deemu karaatti qabame. Gaafa qabamu baay'ee yeroo tokko na ajaa'iba maaltu na ajaa'iba beektaa? Yeroo sanitti waraqaa san baattee waraqaan kun gaafa na harkatti argame qabsoon kun Baalee asirra jira eessa akka dhaqus asirra jira yoo na harkatti argan isaanis dhaqanii dhabamsiisanidha. Warra bira dhaqus dhaqanii haala salphaatti dhabamsiisanidha. Akkuma qabameen isaan warri na erges dhumuurra warri waraqaan bira dhaqe kunis dhumuurra aniin kun du'uu qaba jedhe. Yaada isaa of dhaggeeffatee ofitti murteessee mana fincaanii galchaa jedhe. Mana fincaanii galee waraqaa sana laffatee nyaate. Nyaatee liqimsee kan garaa nu baate garaatti nu deebitaa waa fiddan fida jedhe. Kuni dhaloota kanaaf hammam akkam jajjabina ta'u hammam akkam si xiiqechu hammam akkam of si taasisu. Namni yeroo san keessatti yaada akkanaa yaada inni fudhate nama tokko baay'ee bar akkamitti godhee osoo hin taane maaliif godhee beekuu qabna. Tokko maaliif godhe murannoon isaa hammam godhe immoo wanti inni godhe san faayidaan isaa maal ta'e mul'ate jennee beekuu qabna beekta. Nama akkasiitii achirraa kaasee daadhii galaan osoo nafiin Maammoo Mazammir Hacaaluu Hundeessaa ijoollee gidduu kana walii gaman dhalootaaf akka fakkeenya ta'u Badhoo Dilgaasaa Abishii Garbaa Naggasaa Wagii osoo nafanii achi keessatti xiqqaate daqiiqaa meeqa hojiin kun daqiiqaa 7 fi sakandii dheeradha. Osoo walaloo irra hin deebiin osoo jeedaloo irra hin deebiin akkasitti sirbamee. Baay'ee bareeda. Ati agarii irra deddeebitee faarsitee namni siin jedhee ati immoo namni seenaan sobaa sirbameef jettee addoo jira. Ayi ati soo jiraatee dheetanan. Achi keessa hojiileen inni faarsisan keessatti warra hafetu jira malee ani achi keessatti warroota saba kanaaf waa hin gumaachin warra of kenne malee warra of hin kennin yookiin warra cal jedhee waa intini ta'e achi keessatti faarsine. Garuu yeroo baay'ee agarii tulluu fi Taaddasaa Birruu yeroo baay'ee hojiilee calqabaa isa dukkana deemisan keessarree ni jira. Keessawuu Taaddasaa Birruu kana jechuudha. Maaliif dhaloota nu dhaabedha. Dhaloota akka irra nuti dhaabbannee mataa walitti qabannee Oromummaan maal akka taate. Sirna san keessatti sirna Haile Sillaasee keessatti Taaddasaa Birruutis nama gahee guddaa taphateedha. Diina fuuldura dhaabbatee nama Mandeellaa leenjiseedha. Goota akkasiiti. Kanaaf warroota achi keessa jiranii warroonni
dogongoraanis hojjetamu hin jira. Fakkeenya yookaan amma hojiilooma kiyya keessaa waa'ee gootota Oromoo osoo hin taane yookiin karaa biraatiin wanti dogongoraan dalagame jiraachuu danda'a. Osoo itti hubannee ilaalle yookiin immoo osoo teenyee dhaggeeffannee wanti dogongoraan godhame jiraachuu danda'a. Garuu immoo wanti dogongoraan godhamee fi wanti itti yaadamee godhames gargari. Asaffaa Shaaroo Lammii abbaan kiyya baalabbaata ture Oromoo irraa midhaan safara ta'edha. Maaf akkas goote dheetan isaan wal lolee maal si galchinaan jedhee abbaan kiyya natti dhukaasina isaa ta'edha. Goota akkasii fa'aatu jira. Si galee? Yeroo sanitti immoo akka namoonni tokko tokko dubbatanitti namni kun nama mootummaadhaan walii galee abbaa lafaa baalabbaata ture sababa isaatiin Oromoon hedduun rakkatanii Arsii Harargee Jimmatti warra godaanetu jira jedhani. Waan kun dhugaa ta'uuf soba ta'uu irra gahamuu qabaadha akka yaada kootti jechuudha. Qorannoo barbaachisaa. Agariin nama akkasii ta'ee nama kana immoo gaafa ol baasnee dhaloota kanaaf faarsinu yoo taate yoo immoo dogongoroota akkanaa kana wal barsiisuu hin qabnu irraa dubbachuu hin qabnu yoo jedhame aartiin wanti rakkoo Oromoo dubbannu kunis yookaan sirbinus haafuu harka marannee teenyaa jechuudha. Ani dhiifamarree naa godhi isa caalaa Goobana Daacee filadha. Goobanni Daacee warroota gantuu isaan taasisetu jira malee Goobanni Daacee goonni akka isaa hin jiru. Yeroo sanitti garuu wanti nuti beekuu qabnu waa'een gosaa waa'een Oromummaa saboota garaagaraa warra Habashaa maal jiru kun jira moo hin jiru jettee yaaduu qabda. Akka Itoophiyaatti nama deemaa ture. Fakkeenyaaf an akka gara Suudhugii faanti an akka Barsabbaa Namsoo faanti warroonni Xaaliyaanidhaan lolan akka Itoophiyaatti dalagani. Akka Itoophiyaatti mitire akka Itoophiyaatti diina Itoophiyaa weeraruu dhufte qolatani. Namni kunis immoo akka Itoophiyaatti dalage. Yakkan hojjenne miti yakka hojjetee jira. Wallaalummaadhaan kan inni yakka hojjete. Garuu daangaa Oromoo irraa dacheen Oromoo akkatti bal'atte tana nama chikaala dhaabaa turedha nama muka dhaabaa turedha daangaa irra deeme jechuudha. Kan ammoo ana osoo hin taane namoota hedduun hin dubbatu. Garuu namni kun ergasii booda Minilik yakkoota akkasii akka dalaguu baruu nama Abbaa Jufaar Kunsaa Morodaa Jootee Tulluu miti isaan sadeen nama irra deeme namticha kanaaf gibira hin kaffallu nama kanaaf gibira kaffaluu hin qabnu jedheeni irra deemee isaanitti haasa'e. Toleedhaniinit jala galagalanii Goobani Daacee akkas nuun jedhe yaa nu gosa keenyaati nu gosa keenya gibira kee kinoosiif innee dhufnee jedhaniin. Har'a isaan garuu faarfamaa jiran. Goobana Daacee gantuu godhanii isaan garuu faarfamaa jiran. Si galee? Wantoota akkanaa kanas hubannee ilaallee waa tokko. Qulqullaa'uu qaba. Qulqullaa'uu qaba. Seenaa xuraa'aan afaan Oromoo haasaa irra mitiire seenaa xuraa'aan dhaloota kanaaf beeksifamuun abadan hin barbaachisu. Yoo akkanumatti wal burcina yoo ta'e sabni kun wala bamba'u. Garanaas waan fokkisaas waan bareedas seenaa fokkisaas seenaa bareedas walitti magna yoo taate dhaloonni kun boru dhaloonni kun maal ta'a? Yoo warroota akkasii irraa warra baay'isawee an akka Maammoo Mazammiris kan fannisiise Oromumatti irra dhaabbatee fannisiise. Akkuma Muluu Wasanuu irra dhaabbatee too Agarii Tulluufaa fannisiise jedhame kana. Yoo akkas taate maaliif isaaniif garaan nu gubata? Maaliif an akka Maammoo Mazammiriif garaan nu gubata? Maaliif akka Agarii Tulluutiif garaan nu gubata? Goon akka Abbishee Garbaa nama jaarsummaadhaan attaallalamee nama jira awwaalameedha. Goota akkasiifa gaabbiidhaan nama quba ofirraa nyaatedha. Warroonni akkasii sun osoo jiranuu warroota seenaa jallisan warroota immoo diinaaf dabarsanii wallaatan haarsuun maaliif barbaachisa? Warra osoo afaan tokko dubbatanuu warra diinaalatti si cabse haamilee si cabse qeerraa si buqqise si godaansise si beelesse si dheobesse walirratti hin dinii jenna. Kanaaf warroonni akkasiin faarfama yoo ta'e har'a warra Artiin hojii haa dhabdu akkan jedhu. dhaloonni kun boru goota dhanii faarsanii jechuudha. Dhaloonni nu booda warri Haacaaluu ajjeese Haacaaluu
eenyu gaafa ajjeese gaafa beekame. Warri sunis borgoota dhamee faarfama. Warri Wallagga irratti mucaa waggaa 17 mucaa waggaa 18 adda obaa irratti meeshaa itti fannisanii waggaa lama wal duraa uummata walitti waamanii too adda obaa irratti ajjeesan. Isaanis gara fuulduraatti goota dhaniitti faarfamanii. Kanaaf wantoota akkasii fokkisaa kana osoo warri wanti har'a ta'aa jiru rakkoon qabu boruuf yaa ta'u warra kaleeti immoo kan darbe saniif seenaa fokkisaan dhaloota kanaaf gadi ba'uu hin qabu. Yoo akkas taate waa wanti har'a godhamaa jiru kan Oromoon bu'aa jiru kan Oromoon rakkachaa jiru warri Oromoo bochise warri Oromoo rakkise borgoota faarfamaa jechuudha. Hayyoonni Oromoo warroonni kitaaba barreessan warroonni seenaa qoratan wantoota akkanaa kana qorachuu qaban. Wantoota akkanaa kana irra dhaabbatanii qorachuu qaban akka yaada kootti. Kan nama hundaati baay'ee. An nama hundaati waan ta'eef. Dhaloonni kun mataa walitti haa qabatu seenaa bareedaa wal beeksisuu qabna. Oromoon aadaa qabaa. Aadaa bareedaa qabaa. Afaan bareedaa qabaa. Afaan akka addunyaatti sadaffaa moo afuraffaarra jirudha kan inni qabu. Kanaaf dhaloonni nu duuba jiru dhaloonni kana booda immoo dhaloota sammuu shugguxiiti ilaala. Dhaloota sammuun kilaashiti. Sittiin hima. Ijoollee hurraawwan kana karaa sooshaal miidiyaa kanaan yeroo tokko tokko gaafa agartu wantoota dalagde keessatti sin gaabbisiisu itti si jabeessa malee. Kanaaf warroonni akkasii sun immoo warroota akka salbaatitti seenaa qoratanii irra gahanidha. Dhaloonni akkasii dhaloonni kana booda jechuudha. Kanaaf wantoonni sun immoo boru seenaa sirriidha jedhanii akka isaan hin fudhanne akka salbaatti seenaa irra gahu waan ta'eef jechuudha. Seenaa sirriidha jedhanii akka isaan hin fayyadamne har'a beeksifamuu qaba. Homaa nama mormisiisu yaada gaarii nu kaaste. Egaa kun hunduu sirbaa fi weellistootaa fi weelluu isaan baasan yookaan immoo dursa qoratamuu qabamoo akkasumatti waan jedhurraa kun hunduu kan ka'e weellisaa miti. Namnumti tokko namnumti waa xiqqoo barreessu wayillee anumti illee raasitti si'amuuf waa'ee kee xiqqoo beekuun qaba. Sun homaa wallama mormisiisu duubatti deebi'anii waan baay'ee ilaaluun waan fokkataa dhiisanii waan barbaachisu immoo gara fuulduraatti dhaloota ittaanuuf kaayuun wallama mormisiisu waan gaarii naa kaaste galatoomii. Ani gaafii koo baay'ee kana caala sittiin deemu dhumarratti dhaamsi qabdu jiraate carraan sii kenna wanti dabaltuu jiraate. Ni hafa wanti. Akka waliigalaatitti keessoo waa'ee Oromoo keessatti Oromoon kaleessa tokkummaan isaa akka maalirra ture har'a maalirra jira yoo kan jennu taate kaleessa osoo amantiin kutaan gandaan waliin qoodini dargaggeessi Oromoo lubbuu takkitti qaban osoo hin qusatin wayyaanii biyyatti galchan dhakaadhaan jechuudha. Isa sallaalte garuu har'a gaafa laaltu xiqqoo ishii si aarsa yookiin immoo wantoota dalagdurraa abdii si kutachiisuu barbaada beekta. Sababni isaa warroonni kaleessa dhaloota kana mataa walitti qabuuf jiraachisuuf qeesaa wal boomsus kun mana hidhaatti kola'ee kun itti wareegamee kun itti biyyaa baqate dhaloota isaan itti wareegamanii kun itti biyyaa baqatee kun itti kola'ee mataa walitti qabasan warra adda diigaa jirutu jira. Dhaloota kana keessawuu karaa miidiyaatiin karaa tiktaakii kanaan jechuudha. Tokkummaan Oromoo kan kaleessaa caalaa akka cimu yoo barbaadan waa'ee amantii, waa'ee gandaa, waa'ee kutaa haasa'uu osoo nurraa dhaabanii gaariidha. Yoo waa'ee amantii dubbanna taate amantiin amantii caalu hin jiru. Amantiin qixa nama kamiyyuu wal qixa. Amantiin amantii caalu hin jiru. Ati yoo beenxee taate ani yoo musliima ta'e Oromummaa immoo walitti qabna. Silaa kan walitti qabnu san jabeeffanna ture. Waa'ee amantii haasofna yoo taate gaafa qe'een wal babaate gaafa Oromummaan sun
dhugoomtee sabni kun qe'ee isaati irratti nagaan jiraachuu eegale. Segalte nagaadhaan jiraachuu eegale. Yoo musliima taates bakka itti masgiida ijaarrattu. Yoo beentee taates bakka itti charchii ijaarrattu. Yoo waaqeffataa taates bakka itti waaqeffattu argatta. Ammaaf garuu osoo laphee keenya keessatti ta'ee hoo keessa keenyatti qabanne achi ga'uudhaaf immoo Oromummaa dursa waan ta'eef Oromummaa sun mataa walitti qabamtee tokko taatee mixii wal qabattee laga jeeti. Tokko taatee waa'ee amantii otoo san booda immoo amantiin kan dhuunfate waan ta'eef akka dhuunfatetti amantii keenya otoo gaggeeffannee hoo jedheen yaada. Waa'ee gandaa warroonni tokko tokko kan fooloo guddifachuuf kan waa'ee Arsii bakka bu'uu hin dandeenye waa'ee Arsii haasofti. Kan Wallagga bakka bu'uu hin dandeenye waa'ee Wallaggaa haasofti. Gaafa tokko gadi ba'ee waa'ee Wallaggaa haasa'u Wallaggi bakka buufateeti miti. Garuu maal ta'a akka Oromiyaatitti akka Oromummaatitti osoo haasa'e. Namni biraa maal irraa barata? Ani har'a waa'ee Wallaggaa haasaa yoo taate namni biraas immoo qoyanis waa'ee Shawaa haasaa yookiin waa'ee Harargee haasaa jedhee narraa fakkeenya fudhata. Yoo waa'ee Oromiyaa irratti haasa'e, Oromummaa irratti haasa'e, innis immoo haasaa koorraa fakkeenya godhatee Oromummaa fi Oromiyaa irratti haasa'a jedhee maaf hin yaadne. Maal waa'ee kutaa haasa'uun, maal waa'ee ganda haasa'uun akkanatti wala babaana. By the way, ammas arras borus taanaan Oromoon akkuma sirba koo keessatti reebse sirba irra dibaan beeknu kanan. Oromoon yoo tokko ta'e hin bilisooma. Yoo lama ta'e hin gabrooma. Sigalte? Kanaaf warroota kaleessa mataa walitti nu qabanii asiin nu ga'an ofii isaaniiti lubbuu isaanii kennanii nu jiraachisan galatan balleessinaa. Dhaloota har'a jiru kanatu aarsaa isin kaffalchiisa. Aarsaa isin kaffalchiisan waa'ee Oromummaa fi waa'ee Oromiyaa malee waa'ee gandaa waa'ee kutaa haasa'uu nurraa dhaaban jedha. Warroota karaa Feesbuukatiinis haa ta'u karaa Tiktaakiinis haa ta'u miidiyaan nutti toleedhanii dubbatanii yookaan waayifaa waan xiqqoodhaan gadi ba'anii dubbachuun waanuma salphaa ta'eef warri wantoota akkasii haasa'an nurraa dhaaba. Dhaloota akkasiitii miti nuti. Warra du'es galatan balleessinaa. Warra jirus warra jiraate edaa dhaloota akkasiitiif sammuu of dhamaasaa turre. Dhaloota akkasiitiif dararamaa turre. Dhaloota akkasiif mana lakkoofne jedhanii akka isaan gaabban hin taasisinaa. Waa'ee gandaa, waa'ee amantii, waa'ee kutaa keessaa harka kaafadhaa. Waa'ee Oromoo fi waa'ee Oromummaa irratti hundaatii hojjedhaa. Akka yaada kooti jechuudha. Dhaamsi kee kana. Dhaamsi koo kana. Gara fuulduraa artiidhumaan itti fufuu barbaadda. Waaqa beeka. Oromoon aadaa qabaa, aadaan isaa bareedaadha. Akkaataan uffannaa isaa aadaa keessatti saba Itoophiyaa keessa jiran osoo hin taane addunyaatu beeka. Garuu warra akkatti nyaatan nutu barsiisee, akkatti uffatan nutu barsiisee, akkatti qaama dhiqatan nutu barsiisee, akkatti deeman nutu barsiisee jedhu faana jiraachuuf hin ulfaata. Nutu isaan barsiise. Finfinneen akka kinu akka gabaa baadiyyaa kana turte dur. Gabaan ishee jechuudha. Akka birbirsa gooroo kufaanti. Gaafa dhufanii magaalaa Finfinnee ga'anii uummanni Oromoo naannoo Finfinnee jiru kun kofoo guutuu uffata. Isaan garuu kan uffatanii seenan kofoo bakkee kanatti hafuudha kan isaan uffatanii seenan. Waa'ee uffannaa nurraa baratanii galanii saba isaanii barsiisanii nutu barsiisee jechuu barbaadan. Warroota akkasiisan waliin jiraachuun in ulfaata. Sabni Oromoo kun garuu akkuma dura sii kaase
saba aadaa qabu, saba alagaa guddifachaadhaan ilmoo kooti jedhee ilmoo kiyyaan addan baasu jedhee lafa qonnaa yoo qabaate ilmoo dhalfate saniin osoo addan baasin qixa kennee fi nama ilmoo isaa godhee guddisuudha. Nama gaafa bishaan gaafatte aannan sii qicuudha. Saba akkasiisan qeesaa irratti morma kutanii garaa keenya keessa nu jira waan ta'eef jechuudha. Uummanni keenya bakka jirutti of ta'uu qaba. Oromummaan maal akka taate beekuu qaba. Diinni mormaa oli malee qalbiidhanii miti kan namatti kolfu. Erkaan kun waa baay'ee agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Namni namumatti kolfeef fira miti. Diinni kokkolfaati biyyee nama nyaachisa waan ta'eef. Ani sirbaanitti fuftaayii kan jedhe tulluun sirba warraaqsaa malee sirba jaalalaan sirbuus jedhamtas waan ta'eef gara fuulduraa sirba jaalalaallee qabattee dhufuuf yaal ta'ee jechuufanii taphumaaf malee sagantaan keenya biriij art namoota akkana yeroo asitti yaamee affeeree dura goruun barbaannu yaada isaanii bilisaan ibsatanii yaada isaaniiti waan ta'eef yaada isaanii bilisaan ibsatanii sababa artistii taateef kaastee miti. Sababa artistii taateef eega kaastee sanuma jiraachaa jirtaa jechuudha beekati nama saniin waan sana irraa dubbachuun immoo badii miti. Kanaafani egaa sagantaa keenya har'aaf kanumaan goolabnee maal jettaa moo waan dabaltu jira? Waa'ee sirba warraaqsaa malee jaalalaa jettetti anaa miti kan jedhe. Dhugaadha namoonni hedduun karaa naan jedhu jaalala wallaaleetii miti. Dargaggeessi akka kootii kun jaalala wallaalee jechuun immoo wallaalte hin jennaan hayyee waan fokkisaadha. Akkaatuma hawaasa keenyaa wanta dursuu qabutu waan dursuu qabu fi yookiin akka diinagdeen irree ni jira. Akkaataa diinagdeetiin wal qabatee malee akkuma sirboonni warraaqsaa yookaan walaleessin yookaan jeedalaa kan jaalalaa immoo sanarra salphatan ta'u akka yaada kootti akka anaatti jechuudha. Gara fuulduraatti waaqatu beeka. Itti yaadatta. Jaalallees baafannee. Baafannee isa inni qoratamu garuu waan baay'ee wanti irraan kaasne jira yeroo tunu daangeessa. Waan tokko waan irraa haasaa turre akka haasofnu eeyyamamaa taatee hanga ammaa waa waliin turreef ani gama kootiin baay'ee itti gammadeera. Galatoom. Ayyee isinirree galatoomaa jabaadhaa hojii bareedatti jirtu. Calqabni keessaniin bareeda. Jabaadhaa hin laafinaayi. Warroonni uummanni irree yuutuubii isaanii kana sabskiraayib godhaa fi jabeessaayi. Miidiyaan afaan Oromoo biyya kana keessatti xiqqaadhaa saba guddaa kana biratti miidiyaa 2-3 qofatu jira. Jabeessaayi ijoollee ciccimoodhaa. Yaadanii waan kana eegaluun isaaniitu waan nama boonsuudha isiniin jedha. Isinirree jabaadhaayi. Seenaa dhugaa jiru irratti hundaayi. Irra dibaan beeynu fakkaannee bullu nu tokkicha Oromoo laman jirru. Irra dibaan beeynu fakkaannee bullu nu tokkicha Oromoo laman jirru. Oromoon hundeen isaa tokkicha. Yoo tokko ta'e ni bilisooma. Yoo lama ta'e akkuma isin jedhee san jechuudha. Hayyee egaa waan gaariirra turre yeroo biraa deebinee caarraa biraatiin ati dargaggeessa waan baay'eetu sirraa eegama gara fuulduraa kana caalallee hojjetta jedheen yaada jechuudha. Kanaafuu hojii biraatiin anis as ture nutis asuma turre yookaan immoo ol daballee atis hojii biraatiin waan Oromoo urgaa'u waan Oromoo bakka bu'u qabattee dhuftee irra deebinee akka wal agarru abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya isa daawwattan fakkaata. Egaa turtii keenya keessatti wantoota baay'ee tuquuf kaasnee irra seenaa artii waan hundumaayyuu haala Oromoon amma keessa jiru haaluma biyyattiillee walitti qabaatti tuttuqnee irra akka itti bashannantan akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Yeroo biraa keessummaa biraatiin amma deebinee wal agarrutti fayyaa ta'a. Filatoomaa.